Sartuuti ya muraada kin godhu daddarba suutaan laalee duree isaaf seeqannaa abbaa. Hinfadhu dureessa duroo marra hawwiin qabu hiyyee isaan jaaladhuuf naakanni wajjin haa bulu agabu. Sartuuti ya muraada kin godhu daddarba suutaan laalee duree isaaf seeqannaa abbaa. Hinfadhu dureessa duroo marra hawwiin qabu hiyyee isaan jaaladhuuf naakanni wajjin haa bulu agabu. Yeroo jaalalaa akkana jechaatii jalqabne daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagayni keenya isin haa gahu. Yeroo jaalalaa gaa akka ajaa'ibaatti bashannantan yoo hanga xumuraatti kan hordoftan taate kanaafuu gaa isin affeerrannee jirra nu wajjin tahaa isinin jenna daawwattoota keenya. Akkasuma mire akka ajaa'ibaa bashannantanaan ogguun juubar isin abdadheeti. San qofaan shaashaa jenneeti. Shaashaa jennaan hoolemee daawwattoota keenyaa wal baradhaa haa. Ani Wallisaa Jamaal Usmaa'eliin jedhama. Harargee Bahaa Aanaa Dadar ganda Shunee iddoo jedhamtuttiin dhaladhe. Ayyaani Sooyaan jedhama. Akkan Dadar Diimoo ganduma takka jechuudha. Ganda takka. Naannoo takka. Haaya bareedduudha gaa bakkiinis bakka jaalalaa fakkaatee jira. Shaashaa gootanii jirtan waan babbareedaa jira. Anfandishaas niin fadhaa habaabiis muuzaa burtukaana. Takko naana fugaa hundasaa jaaddeete. Hundinuu isiniif qophaa'e. Akkasii abshir taatee jirti. Mee kamiin wal bartan? Wal barnoonni kiyyaa fi kan isiidha. Isiin asin turree Saudi Arabiyaa turte. Yeroo gaafanii sirba wayii tokko gaafa gallakkifamu achirratti isiin deddeebitee jechuun barreeffama natti barreessite. Naaf isiin yeroo nama biyya jechuun biyya takkaatii naannoo tokkooti waan ta'eef naa barreessite wanni jettu. Anis achirraayin isiidhaaf barreessa isiin naa deebisti. Lakkuma jiru lakkuma bulunga cimaa dhufee jechuudha. Lakkuma bubbuluun jetta yaanni jaalalaan eegalee akkasii. Haami sirbire? Sirbichi allee fi jaalalaa kan faatee annijaan wal jala qabnee sirbinee turre. Alii fi jaalalaa sirratti na baabe onnee koo azeebaa si jaalala nuube daafii qottu naayaa. Ashita inabe dafi khotona ya ashita inabe karayon kosi sinin labaraka sifude namoe wancha konaraka handura onneko sisene walaka handura onneko koseni walaka isa jedhu kana gadhiistega kana gadhiisnaani isuma bira gahe sumeeyyuma bira sumeeyyuma bira akkasii sumeeyya kanuma bira dhufe namannadhu gura gee sumee maal jette waan hin jawallaalee gaane isuma dinqisiifachuu isuma akkamitti akkan argee isa dubbisuudhaaf yaalii godhaan ture ayyee garuu natti hin jabaanne numaan argadhe akkamitti argatte eessa nama gandaa waan ta'eef gaa barbaadee mallattoo isarraa fudhadhe sirba keessa baay'een jaaladhe asillee baay'ee dinqisiifadhe jedheen achuma wal birumatti hafne haquma samii muudhaaf sirba isaati jaalatte moo achumaanii har'a jaalalaa kana saaquudha haate dura wal adadhaanii mana seenanii sababa sirbumaan godhadhee dhaqe sirbumaan godhattee jechuun gaanii sagguu sirbumaan natti tolee mere waan dhaqu daran sagalee isaa guun wajjaasoo guyyaa akkuma obboleewwanii jiran usuma wajjaasoo inno aadaa anumaa keessa deddeebise akkuma ni yaadatta jalqaba waan jetteen bilbiltee yookiin barreessitee Aja si gal godhaa turan ka sirba keetirraa na qabdeen jenga. Yaa jamaan keenya jette. Jamaan keenya illee hin jenne. Gamsa nafsa hin jembo. Dagari hin jira jenga. Ayyee. Sirba kee kanarraa akka malee na qabdeen jenga.
كيشتو بكفاتين تكا دقاي نتي أسدي بسي قلبي يتوسك أتشين ردد بيرو باية تيك توك نوجد أرد توجد أبيك هاي نيني سكولين سر إيران تيم غا فيديو اللي يعني أرجع سي أرجع توري باية إنما تينا كتاتي هنجي أسمع ناقر تو ما بنندت سنين جنيه تكجرتم في فرنج ناسي بيغازي فارين نتنجي هاي أسمع كذا إنه قال أقوى أستيروكا منا بقولوا يشلو ناف بيدلا ولا ناسو إنه cuma ولد دياتشو قال له دبين جمس نفسي تقع جالس نفسي أنا الرحمة أسنا بدي عاد سعود ما كيس جراتشات إيه أنا cuma درا أشو مرة وانتيتا إيه garuu miira akkam bisi dhagaha mere ati oguusi bilbiltu sani waan jaalalaa seete moo akkami dubbii jaalalaatiif moo yeroo sana akkuma obbolummaatti isin jechuun naaf barreessiti anis lakkumaan barreessuu fi isii dubbisuuni bakka isii barbaaduun jalqabee keessa kiyya bakka isii hawwuu jalqabee nama jaalatan kana if biraa dhabuun hin taatu hin taatu. Anas na haayee siis gama haayee galaana dhumiin qabne nu jidduu haayee hin jenne. Akka ajaa'ibaa malee. gaafa sirbaatitti yaa hojjetu sanfaa ni deemaa miti gizee sani kanee feenna oseetu maraaf dalagaallee dhiisee Namni hirriba nu dhoorke jaalati jaati immoo hirriba si buuse. dhiisee gaafa hin jedhu gaafa ni rafan seensa hojii dhiisuu nu waa tokko bee Hojii dhiistee. Shiidhaan xiqqoorana dhukkubaan ja'anii aadeen firraa ciiseetti ciisee waan egaa hanqama miisajjiin isaatillee naa dhuftu yoo ta'e Sagaleen isaa siif qoricha jechuudha. haafatan baay'ee biroo osuma guyyuma takka sagalee isaa miti iyyumaan harkee du'e jechuun mudan egaa Achi gaafa namuma kana namuma akkana dalaguuna kutee hirriiba na dhoogee na cinqee kana iyyumaan harkee biyyuma sana jechuudha qeega argeeyoon du'ee yaa rabbi kanaa wayya hanqaarra akka dhuta akka hin geenye ati hoo Anis akkasumatti lakkumaan bulu lakkuma wanna jiruun bakka keessa kiyyatti miirri natti dhagahamaa dhufe boodarra akkaan isii jaaladhus isiif ibsee isiinis naaf ibsite tolendee bakka walii qaballee waliin deemaa turre jechuudha. garuu bakka gaafa wal jaalattan sani gaafa bilbilaan akkasitti walii deddeebistan sani dhugumatti sumeeyyaan tun tiyyanii taatii jettee yaadde? Oggumaan isii dura wanna jiruun arkuun akka isin tiyya ta'uuf teessu. Namaan an barbaadu jecha isiitii fi wantoota isin gootu kanarraa natti mul'ate. Akkaataa isin taatu kana gaafaan laalu bilchina isiin qabdu. Wanta an silaa barbaadu sammara irratti agaraa mire akka tiyya taate jechuumarraa hin akeekkadhee jechuudha. Tiyyatunii jettee Jeetumaan jira sararre. Atiin shakkiin eedu baatee wanti namni namaan joos artistiidhaa biyya keessa jira hin amanamu kan namni jedhu sosumaa jiru garuu kan hin amansiise jechuun osoo naman ta'e keessa jirudha. Kan hin murteeffatte kan hin ani yoo hin jee gaama nama biyya keessa jiru tokko amanee isaaf jee kee dhufuunis yaada tokko nama gaafate garuu yoo keessi kee dhibbaan dhibbatti isa malee jee maal gootare tokko sitti mul'atu waggaatan jecha namaa gurrarraa cufatte. ilmaa namni sun naaf xilaata fira kiyyanna yoo ta'e hin ta'u namni inni kun hin ta'u namni naan jee xilaata kiyya guddaadha sobana inni naa eemutu kan dhugaa namni naa eemu sanirra natti qaceela hin dhabu. Kanaafuu nama jaalata dubbiin guddaan wal amanuudha. Amma waa jechuudha deemta. Mee xiqqoorraa hojii ka. Siifin kennaa atis naaf kennimee jaalalaa. Daawwattoota keenya hin agarrees hin dhageenyees waa jechuudha deema. Siifin kennaa atis naaf kennimee jaalalaa. Koyaa buntuyyee hedduun si jaalla cinqiin feetuu faajii hojjiruun jaalala koyaa buntuyyee maaliif dhibbanna hanga jiruu faajenne shaajenne taphanna koyaa buntuyyee maaliif rakkanna. Wanni rakkannuuf hin jiru jaalalleewwan hogguu wal bira taa'an
rakkoo maaltu jira ree gammachuu malee hin jiru ma akkasuma Dhugaa walla agabulle dhugaa akkasitti hin dhagahamu. Tana nama jee walla namni wal jaalatee bara jiru guutuu. gaafa wal rakkatu wanni san caalu hin jiru guddaadha. dhugaadha ka wal jaalate silaahu rakkoodhaas balloodhaas waliin dabarsa waan ta'eef jecha bakka jaalalti jirtu gammachuudhaa jira isin immoo gaa halaala wal yaamtanii jaalalti walii isin fiddee akkana bultii ijaarrattanii jirtanii waggaa lama gaa addaan eega wal barattan booda addaan fagaattanii kan waggaa dhuftu ati isin beektuu meere waggaa dhuftu mee nama akkam sammuu kee keessatti gaafa isin achi dhuftu ay jechuun yaadaan akkasuma nama amma garee kana yaadaan nama keessa kanuma if keessatti fakkii kaas if keessatti duraan jechuun agaraatiin ture fi lasii achuma ulaalaa wanti viidiyoodhaan waliin haasofne waan ta'eef akkumaa fi akka beeku agaraa jechuun liin laalaa miti so kanaaf gaafa isin dhuftus akkasumattiin sanuma kana jala sararte ati hoo akkamii deemee silaa amma lafatti hin argine waan ta'eef gaani viidiyoon laalu dheeraadhaa mere. Ka amma bari viidiyoon kun gabaabaa ni dheeressaa bifatti sii dabalaa akka feete wanni kadhugaasan lafarra jiraachuu dhabuu danda'a. Jechuun ani waanuma fadhee yoo ta'e waan hin jaaladhuuf yeroo san dheeraas ta'e gabaabaas qallaas furdaas hin filanne. Suma argachuurraa naa jaa gabaadhee haa ta'u garuu gabaabaadha yoo gunni naan jedhu yaadaan ture gabaabaa. Agni gaafatte. Dheertuudha jennaan ani gabaabaadha haasawaa keessatti ani nama gabaabaadha yoo inni jedhu nama gabaabinni kun hanqaba mala akka jee osumaan yaadu gizeen boolee dhufe. Bakka itti nama simatan jiraame gun gabbee tarree nama gabaabaa keessa yoo laala kun achumaa yeraan kun asii. Illaan gabaabaa kanaan jette akkana jeenee tomaan achi bakka na fuudhee as na fidee kaattitaa jechuudha. Manas qopheessanii na eegan guyyaa isaanii asitti dhufnee asiin gara biyyaatti deemnee sargis xiqqoo godhannee asitti ilchaane. Haaya amma gaa sirba isaa keessaa kam jaalattaa sirbatti eegas booda immoo isarraa waan jaalattus. Jechuun isarraan waan baay'een bare duraan amalli keellaan akkanan turre baay'een aaraasii. Dalan ammas namatti isin dhiyaadhu. Tasgabbii. Ni aara ammas. Qocollumatti ni aara takka aaraan as garangaluu. Ammoo gisee wal barreessu ga'ugaa meeqa waliin buufachuunis numa jiraa miti. Isumaatu akkanaa miti akkana yoo na gorsisaa jechuudha baay'ee cimina naaf kan naa dhufee. Kan nama of baruu takka guddachaan dhufee hoggaan gaachee ture san. Guddadhee wayinumaa aniin tun illaa namumaa hooyyee ofuma kiyyatti of deebi'ee jechoota isaarraa jechuudha. Giseen haadhaan bilbila cufadheen taa'ame. Laki akkanaa miti namni dogongoraa akkana ta'e akkas ta'e yoo jedhu nagar sirriidha jedhamuun fudhadha. Wal dhabne jeegaa guyyaa tokko namni nu hedduun dhaabbanne. Anis numaan aarsaa inni isaa numaan aarsaa mere isumaa badiiti jallee fudhatee araarran na deebisa. Kana taanaan ammoo namni kun na jabeessuu danda'a na jiraachisuu illee ni danda'a mala kiyyaa waliin jee fudhadheen ture. Si malee nama bira hin fedhu nan dho'isinii nan deessinii. Onne kosi jalatu madeesini ati anaaf yoomillee abditiya hin fagaatin narra sumetiya yoo batiin jiraatte mariidhaanii kamaa maal dhibamaa waan kalee dabarte ragaa narraaf namaa tolaafamaa akka harmee taate wanati naaf goote yoomillee hin dagadhu kaka kennaa argu akka harmee taate wanati naaf goote yoomillee hin dagadhu kaka kennaa argu. Hogguu kana aaruma saanuu lafa keessa kaasumee jiru hogguun bilbiluu muka waan qabu kaardii guuttadde. Haa sirba isaa keessaa sirba isaa keessaa gaanaaniifuma jaalalaa saniin baay'ee jaaladhaa min gaafa tura ammoo ati tijaa gaasuma waliin jirru hojjetee kaan immoo hunda gaasuma waliin jirru hojjetame kana keessaa akka biiftuu hojjete illee baay'een jaaladha kun dhaggeeffadhu jechuudha. Rageessi bararee bararee tulluutu badabaree fokusii arguun fadaa bonaa xiyyaay biraasi dhaabuu nama raree
Kajuu sadi. Kajoo sanii dhumarra gaafan dhufaa jiru jechuudha. Osumaaniif biraati dhabuun namarra rajootiin dhufe. Amma mararamuurraas ta'aa waliin jirta. Amma giseen dhufe kun maayyeen hin dhufne. Asii ta'ee jira jechuudha. Eegguun dhufe maayyeen dhufe. Amma walli isaanii waltajjiiwwan garaagaraa ni hojjeta. Hogguu kana hinaaffaadhaan rifeensa firraa buqqaasteen beektu. Nama hiree. Naafa garuu hojii irratti ni naafa. Osoo hojii irra ka'ee naafutee waggaa lama achi taa'aa dila inni kilippii meeqa hojjetu kan achuman turre. Amma dubartoonni faan dhufanii faayaa jamsi keenya jedhanii itti maramanii maal hogguu jedhan kana. Maaliif yoo artistii jechuun kan uummataati. Kiyya qofaa miti. Kanaaf abbaa manaa yoo ta'e ammoo akka waliigalaatti walitti qabna. Tokkos ta'e hedduus ta'e ani ammoo dhimmi inni sirraa qabu kophaa kan uummanni irraa qabu kophaadha. Haraadha maaltu na hinaafisa isaan wayi natti hinaafane. Guyyaa dhaqee wajji sirbee wajjuu taalee galgala biraa galaa wayi dawwalanii maaliif deemte jaaniin duuba maaltu na hinaafisa. Ani wanni guddaan inni na oolumaan jiraachuu qofa. Baguma waliin dhuftanii namni wal jaalatu hogguu kana wal bira taa'ee wajji haasawee ni tola. Amma gaa irraa wal faarsa. Itti qabigaa anniin dhaggeeffadha. Rootii mukaan kortu ta kortu jawweedha wayi haati jamsee hiyyanaa dhaltees numa mootiidhaan Haramee maalumaa si dhagahama. Hedduu nin gammada. Waan hin godhe yoo liifi ara qabadhee guututti kana keessa hojjeste fayyada. Akkana siin jennaan maal taafere kana achi barumaan hafne. Dubara addunyaan faraqaame. Itti fufe fa'a. Yaa sameetiyaa hedduu si jaaladha. Atinaaf mootiidhaan jaan giftitiyaan jaanii bara. Giftitiyaan jaan. Kana ol duba giftiin isa jira beektaa haadha manaatii ol abbaa manaatii ol giftii fi gooftaa misillamee waliin. Akkasigaa. Ati walli suufiiree kan Mustafaa Harawweedhaa tokko. Hedduu bareedaadha. Ati irra deebitee hojjechaa jirta. Takka warra nu daawwatuufis isin lameeniifis ni ta'anis immoo ittiin buhaarachuu waanu. Yaa fayyifayoo faayaa jiruuti yaa tajaajiltu bultii mana kiyyaa. Yaa fayyifayoo faayaa jiruuti yaa tajaajiltu bultii mana kiyyaa. Yoo si harkuu baattee ijji lameentiyyaa anaa golgoloyti odoo aduun guyyaa. Yoo si harkuu baattee ijji lameentiyyaa anaa golgoloyti odoo aduun guyyaa. Fayyaa wajjin si hadiisu umrii dheertuu mataan illeen sin dhukkubii nama jirtu. Fayyaa wajjin si hadiisu umrii dheertuu mataan illeen sin dhukkubii nama jirtu. Jiraadhunaa yaa soomeyyee si wal dhabuun natti hin toltu. Jiraadhunaa yaa fayyatoo si wal dhabuun natti hin toltu. Akkana laale. Bareedaadha. Bareedaadha gaammallee taanaa warra waliin arrii filatu isin haa godhuu jechaa gaa walli isaa bira teenyee jirraa. Kanaafuu gaa wallee takka gitaarri kun hin kaanee bara akkanumatti taa'u jira hirkatee. Kaasnaa. Abshir kaasnaa. Kabila pete. Shagari kufanya dema warani ila koti shantade nadura yake mama kalami ya koti yada salla sebeti yada salla sebeti yada salla sebeti amina kabila pete.
دندمسي قلبيك Tanda maya adati tiduri yahunda mama jecha akkasitti bareedaadha qophii yeroo jaalalaatiif gaa mana keessanitti nu afeertanii akkanatti bifa bareedaa waan bareedaa kana qopheessitanii bakkaas bakka jaalalaa fakkeessitanii waliin gaa bashannanaa wajjin dabarsinee jirra amma gaa hafe waan dhiyeessitan kana nyaachaa dhugaa daawwattoota keenya nageetti dhaabbanne akka nuti as deebinaa miire ayyee haa taatu gaa hanga isaa kanatti gaa yeroo keessan nu kennitanii waan daawwattoota keenyaaf seenaa jaalalaa keessanii dhiheessitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin Jamaal Usmaa'eel wallisaa akkaan jaalatamaa ta'e meeyyaa sumeeyyaa isin lachuu galatooma warra wajjin arrii filatu isin haa godhu ammin jaa bika yalafan bu'u baran daawwattoota keenya gaa qophii yeroo jaalalaa xumuruudhaaf deemnaa hanga sa'a tanaatti gaa bashannantanii jennee yaanna torbaan immoo seenaa biraatiin wal arkina seenaa jaalalaatti qabnaa warra ettaniif immoo 83 30 takka irratti yaajaa ettanii nu erginaan isin keessummeessina kanaafuu hanga sa'a tanaatti kanatti nu waliin ta'uu keessaniif yeroo keessan waan nu kennitaniif galata guddaadha qabdanii qopheessuudhaan Hamdii Mahammadii torbaan seenaa biraatiin wal arkina nageen nu jiraadha. Thank you.